Har'a waanuma nama ajaa'ibu jechuudha. Waan nama gammachiisu, waan nama ajaa'ibu tokko qabadhee dhufe jechuudha. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo? Nagaa keessan nagaa kun jira. Galata Waaqayyoo haa ta'u. Baga nagaa naaf taatanii, baga nagaatti naaf eeggamtanii isiniin jedha. Akka cara namoonni haarawaa taatanii subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni dura na jajjabeessaa turtan immoo naaf jiraadha, naaf galatoomaa isiniin jechuutii barbaada jechuudha. Har'a waanuma nama ajaa'ibu jechuudha. Waan namatti tolu, waan nama gammachiisudha illee qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo irratti dubbachuu barbaadu kana ilaalleetu walitti deebinaa jechuudha. Viidiyoo lamatu jira. Viidiyoo duraa fi viidiyoo ammaati jechuudha. Namoonni muraasni irratti dubbatanii viidiyoo duraa sana irratti garuu immoo viidiyoo dabalataa sana qabadhee waan dhufeef lachan isaa walirratti ilaalleetu irratti yaadan kennu barbaadu xiqqoo kenna jechuudha. Waan namatti toludha dhugaa dubbachuu fi viidiyoo sana ilaallee walitti deebinaa isiniin jedha. Egaa akkuma argitanii jireenyi gaaddisaa kana fakkaata. Haala baay'ee nama rakkisu keessadha kan inni jiraatu. Akkasittidha kan inni jiraatu. Obboleessi isin asitti argaa jirtanii obboleessa gaaddisaadha. Xinnummaa isaadhaa kaasee gargaaraa kan ture, bira dhaabbachaa kan ture jechuudha. Kanaaf nuun maal yaadne gaaddisaadhaaf hojiin uumamee hojiin mataasaa kan inni ittiin waa irraa argatu jechuudha. Hojiin uumamee fi obboleessi kun boqotee akka inni jiraatudha kan nun barbaanne. Daandii irra deemee lafarra foqokee kadhachuu isaarraa mana taa'ee hojii maallaqa isaaf argamsiisu uumnee fi obboleessi kun barasaa boqotee akka inni jiraatu gochuudha kaayyoon keenya. Kanaafiyyuu namoonni biyya alaaf biyya keessa jirtanii wanta dandeessaniin obboleessa kana bira akka dhaabbattan akkaawuntii dhuunfaa isaa jalatti argaa jirtan irratti wanta dandeessaniin. Kun gammachuu obboleessa keenya gaaddisaa kanaan dura kaarra ciisee foqoqaa nama kadhachaa kan ture. Guyyaa har'aa kana garuu obboleettii keenya boontuu wajjin sirna gaa'ilaa geggeeffatee jira. Egaan boontuu wajjinii hiriyummaa jaalala keessa yeroo dheeraa kan lakkoofsa yeroo ta'utti isheenis baay'ee kan jaallattu, innis kan baay'ee jaallatu. Nuyis gidduu isaaniitti argamnee gammachuu isaanii hirmaannee jirra. Egaan akkuma isin argaa jirtanii guyyaa har'aa kana sirna qubeelaa geggeessuudhaanii obboleettiin koo kunis waadaa galuufiidhaanii bara ishee guutummaa isaa wajjin akka jiraattu qaama miidhama isaa utuu hin ilaalin jaalala dhugaa isaaf qabaattee isaa wajjin gaa'ela geggeeffattee jirti. Egaan kunuunis wanti kun baay'ee kan nu ajaa'ibe. Namoonni iddoo garaagaraa jiranis akkasin dinqisiifattan abdii guddaan qaba. Maaliif yoo jettanii egaan jaalala keessin dhugaadhaan wal jaallatanii qaama miidhamaa keessin gaafa jaallattee wajjin sirna gaa'elaa raawwattu yeroo ammaa kana badaa hin mul'atu. Isheenis yeroo hundumaatti wajjin jiraachuudhaaf karaa seera qabeessa ta'een isaaf waadaa galtee isaa wajjin jiraachuudhaaf murteessitee jirti. Gibbii gaaddoon kireeffatee galuu kana maatiin nuuf iyyamtanii mana keessan keessatti akka inni sirna gaa'elaa raawwatu waan nuuf iyyamtanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna. Gara fuula duraattis gaa'ela eebbifamaa, gaa'ela milkii akka inni sii ta'u hawwii keenya sii ibsina. Kunis akka keenyatti humna keenyaan wanta dandeenyu kamiiniyyuu si bira jirraa jabaadhu. Kana caalaatti immoo Waaqayyo si eebbisee ijoollee sii kennee, maatii sii kennee akka inni kana caalaatti si eebbisuuf immoo Waaqayyoon sii kadhanna. Waaqayyo bara keessan fi isin eebbisuu eebbifama.
obboleessa keenya Gaaddoo qaama miidhamaa kana bira dhaabbachuu kan barbaadanii karaa lakkoofsa bilbilaa isiniif barreeffamee jiru kanaan akka nu quunnamtan isiniin jenna. Okay, walitti deebinee jira viidiyoo sana kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon suni akkuma beekamu mucaan amma viidiyoo irratti argitan sun yeroo darbe namoonni gargaarsaaf gaafachaa turanii gareen atis namaa kan jedhu tokko jechuudha. Ijoolleen Naqamtee keessa jiranii namoota lafatti kufan, ijoollee abbaa fi haadha hin qabne, namoota dadhaboo jiranii baay'een keessan argaa turtanii akkasumallee tiiktookii isaanii namoonni baay'een diiwutii gochaa turan ijoolleen sun garee qabu gareetiin namoota gargaaru jechuudha. Akka carraa ta'e mucaama viidiyoo irratti argitan kana isa akkanumaan illee Naqamtee keessatti argine jechuudha. Obboleessa isaatu gargaaraa, harki isaa hin hojjetu, danda'ee hin deemu, harki hin qabu. Yeroo jiru harki isaa akkanaaf wayiiti jechuudha, hin hojjetu jechuudha. Akkasumas immoo ol jedhee miillaatiin ol dhaabbatee hin deemu jechuudhaani. Akkuma argitan viidiyoo kanarratti gaafa duraa ijoolleen deemanii jajjabeessanii akka namoonni gargaaraniif viidiyoo isaanii gara namootaatti fidanii jechuudha. Namoonni muraasni akka gargaaranii viidiyoo isaanii jala argee jira jechuudha. Namoonni asirrattis dubbatan jirtu. Fakkeenyaaf sabboontuun viidiyoo sana irratti yeroo darbe hojjettee jirti jalqabaa irratti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa ture yeroo jalqabaa fi obboleessa isaa bira jiraataa lafarra foqoqaa lafarra akkanatti harka isaa hin hojjetu, harki isaa akkana dudduubattidha. Miila kanaanii waan barbaade nyaatallee waanuma harki namaa hojjetu tokko inni immoo miila isaatiin fayyadama ture jechuudha. Akkuma viidiyoo sana irratti argitanii ijoolleen garee sanaa namoota baay'eedha dhugaa dubbachuuf amma miti garee sana kan argaa ture yeroo sana ijoollee jalqaba amma itti fufanii hojjechaa jiran kuni yeroo jalqabaa fi garee osoo hin taane egeree miidiyaa jechuudha. Isarratti viidiyoo hojjetanii viidiyoo gadhiisanii achirraan namoota gargaaraa turanii hamma argatan jechuudha. Amma garuu gareen sun guddatee garee atis namaa jedhuun ijaaramanii jechuudha. Ijoollee baay'ee ta'anii akkasuma biyya keessa kan jiran biyya alaarra kan jiranii garee sanatti dabalamaniitu namoota dadhaban lafaa kaasu jechuudha. Akkuma kana mucaama viidiyoo irratti argitan kana gargaaranii waan nyaatu waan dhuguu akkasuma wiilcheriin irra taa'ullee bitanii fi waan inni uffatullee bitanii fi jechuudha. Bira dhaabbachaa turanii bira gargaaraa turanii jechuudha. Baay'ee namatti toludha. Ijoolleen sun baay'ee nama jajjabeessu. Namoota miidiyaa kanarraati arginu keessaa isaan nama tokko jedhee yaadanii jechuun namoota baay'eedha kan qabeenya qabaatanii ofii isaaniittis kan gargaaran namootas kan gargaarsisanii miidiyaa kana namoota baay'ee argina. Garuu ijoolleen suni ijoollee dargaggoodha. Homaa isaaniillee of harkaatii namoota of ga'aa miti jechuudha. Garuu namummaan isaanitti dhaga'ame namni dadhabaa tokko nus waan qabnu irraa ittiin lafaa kaa'amne jedhaniitu namoota baay'ee gargaaraa jiru jechuudha. Waaqayyoon isaan haa eebbisu. Akkanuma egaa waan yaada kooti yeroon dhufu mucaan sun baay'ee akka rakkataa ture akkasumallee obboleessa isaa bira obboleessaa wajjin rakkachaa obboleessa isa gargaaraa akka turedha jechuudha kan inni dubbatanii. Ijoolleen suni kan nama ajaa'ibu jechuudha. Dubbachuullee hin danda'u mucaan suni. Bakka akkanumatti waan inni afaan isaa sochoosee xiqqoo sagalee baasu irratti tilmaamanii dubbatu jechuudha. Baay'ee hiikee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Safuudha hojii waaqayyoo kanaafi baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Sanas ta'u kanas garuu waan nama gammachiisu tokko waan irraa baratamu jechuudha. Waan eda namni akkasiis jira jedhamee itti yaadamu tokko jechuudha. Eda jaalalli dhugaan hin jira amma jedhanitti jechuudha. Dhugaa waaqa nama waanti jechisiisa jechuudha. Namni mucaa sana dura viidiyoo isaa dura argee rakkina isaa akkas nama qaama miidhamaa ta'uu isaa argee mucaan kun jaalallee qaba yookaan immoo hiriyaa gaa'ilaa qaba jedhee namni
yaaduu miti yaada isaa keessuma isaatti namni yaa'essaa bu'u hin jiru jechuudha. Namni itti aggaamu hin jiru jechuudha. Garuu hojii waaqayyoo kana dinqiidha. Akka nama uumetti waaqayyo waanuma garaasaa waan ofiisaatii jaalatu godha jechuudha. Mucaan sun hiriyaallee akka qabaachaa ture, jaalallee yeroo dheeraallee akka inni qabaachaa ture gaafa viidiyoo sana akkasuma sirna gaa'ilaa isaanii engadda kana gaafa isaanii raawwatanii hedduu dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu waan irraa baratamu, waan nama ajaa'ibu, waan dinqii jecha dhugaa waaqa baay'ee waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Namoonni bara kana keessatti warri fayyaan iyyuu warri qaamni guutuu ta'anii yeroodhaaf namni walitti dhiyaatee yeroodhaa boodammoo wal gata jechuudha. Wal gana jechuudha. Qabeenya walirraa fixee walirraa fayyadamee walitti bakka yeroo isaa walirratti dabarseetu wal gana jechuudha namoonni baay'een. Garuu jarri kun mucaan sun akkuma viidiyoo ammaa irratti argitan akkuma ilaaltanitti jechuudha ijoolleedha. Akkasumallee immoo nama kana nama qaama miidhamaa, nama harki isaanii hojjenne, nama dubbate illee nama hin hiikne, nama miilli isaatiin deemuu hin dandeenye lafarra foqoqee waan isa barbaachisu hundumaa fayyadamu kana akka kanatti jaalala dhugaa itti agarsiiftee hamma umurii isaanii lafa kanarra jiraatutti hamma lubbuudhaan jiranitti akka wal faana jiraataniifidha jechuudha. Waadaa kan galtee fi qalabatii walii godhanii bakka wal fuudhanii jechuudha. Namoonni gibbii sana keessaa illee mana isaaniitti nyaata qopheessanii fi akka isaanitti dhugaa dubbachuu fi bara kana keessa akkuma beeknu jechuudha. Namoonni gaafa wal jaalataniyyuu namoota muraasa kan sirna gaa'ilaa gaggeeffatee, sirna mallattoo gaggeeffatee, akkasuma qalabatii waliif godhee, akkasuma immoo wantuma namoonni nyaatanii galan dhuganii galanillee namoonni qopheessanii sirna gaa'ilaa isaanii kana gaggeeffatan dhugaa dubbachuuf bara kana keessa keessumaayyuu namoota muraasadha jechuudha. Garuu jarri kun namoonni gibbii sana keessa jiran gargaaranii ijoolleen sunis yeroo rakkina isaa keessatti lafa inni kufeessa kaasanii gaafa inni sirna gaa'ilaa isaa kana gaggeeffatullee bira dhaabbatanii akkanatti gammadanii fi namoota achi jiranillee akkanatti mul'isanii dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola, baay'ee tokko nama ajaa'iba. Jaalala dhugaa jechuun dhugaa isuma dhugaa dubbachuuf isa kana jechuudha. Kaan maallaqa irratti, kaanii bifa irratti, kaanii waan garaagaraa irratti hundaa'ee wal jaallata jechuudha. Dhaloonni keenya si'anaa kun garuu qabeenyis beekumsis miidhaginnis hin darba. Daraaraa bakkeetii fixeensa ganamaatii. Garuu inni dhaabbatee hafu dhugaa dubbachuuf jaalala dhugaa onnee ofirraatii kan maddee namoota wal jaalatanii isa kanatu dhaabbatee hafa jechuudha. Akka kanatti jechuudha dhugaa waan na ajaa'ibu bakka viidiyoo hin hojjedhu jedheellee jechuudha. Garuu bakka viidiyoo hojjechuu na jibbisiisa sammuu waan isaa hin beekne dhugaa dubbachuuf bakka keessuma kootii natti tole jechuudha. Namni akkanatti neda namni waan akkasiillee keessa isaatti yaadu waan gaarii yaadullee hin jira. Namni waanuma bakka faayidaa irratti hin hundoofne, namni qaama fayyaa ta'uu irratti hin hundoofne dhugumaan nama jaallatu siin jira. Hanga jedhe dhugaa dubbachuu hanga sammuu koo ol yaaduu hin dandeenyetti jechuudha. Na ajaa'ibe dinqisiifadhe jechuudha. Akkasuma namoota baay'eetu miidiyaa kanarra daddabarsaa ture guyyaa eengaddaa kaleessa namoota baay'eetu TikTok irrattis diiwutii godhanii akkasuma Facebook irratti illee namoonni baay'een poostii gochaa turan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kun dinqii hojii waaqayyooti. Waan sammuu namaa keessatti hin yaadamne, waan namni hin ta'a jedhee hin yaadamne yeroo akkanatti wanti dhugaan tokko wanti keessa namaatti mul'atu tokko gaafa gadi bu'ee argamu hedduu nama gammachiisa jechuudha. Hedduullee itti nama yaachisa jechuudha dhugaa waaqa.
Innaa waan akkasiiti baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Dhaloonni keenya si'anaa kanarraa barachuu qabna. Dhugaa anuma dabalateeyyuu barachuu qabna bakka. Jaalalli maalirratti iyyuu akka hin doone akka macaafni qulqulluu keenya jedhuttis jaalalli hoomarratti iyyuu hin hundaa'u jedha. Jaalalli waanuma lafa kanarratti gadi mul'atu qofaarratti miti. Jaalala jechuun jaalala dhugaa keessa ofiitii kan madde nama kan jaalatan, nama jaalallees kan ta'u nama kamiyyuu kan jaalatan jechuudha. Jaalalli waan tokko irratti iyyuu hin hundaa'u. Garuu nuyi bara keenya kana keessatti makiinaa qabdi, mana qabdi, isheen maal qabdi, birrii baankiitii hanga kam qabdi jenneetu warri dhiiraas ta'u warri shamarraniis ta'u akka kanatti jechuudha kan nuyi nama jaalachuu feenu. Garuu kun jaalala hin jedhamu. Jaalala jechuun akka jaroota kana qaama miidhamaa irratti, dhibamaa irratti, duwwaa irratti namoota wal jaalatantu hanga dhumaatti dhaabbatee hafa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani kanarraa waan hedduu badhillee waan hedduu irraa baradhillee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi sobaaf osoo hin taane ani jechuun ijoollummaa kootii qabeeyyuu jechuudha. Namoota qabeenya namaa ilaalanii namatti heeruman nama fuudhanis natti hin tolu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha natti hin tolu. Maaliif iyyuu qabeenyi hin dhumaa. Beekumsi nama tokko gaafa inni dhukkubsate, gaafa inni dadhabe tokko beekumsi isaa sanis hin hafa. Gaafa inni du'e sun beekumsi isaas hin hafa. Qabeenyi isaas hin bada jechuudha, hin dhuma jechuudha. Akkuma har'a jiru bor dhibuu danda'a waan ta'eef. Saniif iyyuu ani yeroo hundumaayyuu namoota bakka qabeenya walii ilaalanii wal jaalatanii natti hin tolan. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Saniif iyyuu namoota jaroota kanarraa fakkeenya namootaaf ta'u jedhee yaadaani akka ofii kootti waan baay'ee irraa hubadhe. Jaalalli dhugaan hin jiraayi. Namni akkanatti keessa isaatiin dhugaa dubbachuuf viidiyoo sanarraati wanti mul'atu gammachuu hedduu dhugaa rabbii jechuudha. Namni akkamittiin akka gammadu waan tokko duwwaa irratti jaalala qofaatti namni akka gammadu nu baadiyaan achirraa jechuudha. Qabeenyatti namni yeroo baay'ee hin gammadu. Maaliif hin gammadu beektu? Inni isa qabu sana lafa kaa'ee waan biraaf ijaa fiiguu fi osoo isa qabu irratti hin gammadin lafa kanarraa darba jechuudha. Garuu jaalalli keessa isaa jiraannaan waan hundumaatti iyyuu gammadee jiraata. Abuuttis argachuuttis gammadeetu jiraata jechuudha. Namni tokko gaafa jaalalli dhugaan keessa isaa jiraate jechuudha. Kanaaf iyyuuti waan irraa barattu jedhee waan yaaduuf anillee viidiyoo kana hojjedhe malee waan biraa miti jechuudha. Dhugaa waan natti tolee akkasuma namoota biraafillee fakkeenya ta'a kan jedhu nan fidee dhufe. Dhuguma immoo fakkeenya guddaadha, barumsa guddaadha. Namni kamiyyuu akka waa tokko irratti iyyuu hin hundoofne, qabeenya irratti, beekumsa irratti, fayyaa guutuu ta'uu irratti akka jaalalli hin hundoofne, jaalalli namummaa qofa irratti akka hin hundaa'u, onni qulqulluu wal jaalachuurraa kan hundaa'u akka ta'e irraa hubadhe jechuudha. Akka kiyyatti akka keessanitti hin beeku waan isin irraa hubattanii baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuufi. Viidiyoon kun har'a kanuma fakkaata jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf ta'a. Yoo isinitti tolee yaada keessan komentii jalatti naaf kaa'aa ilaala. Akkasuma immoo share like komentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Gaafa nama jaalattan immoo onni keessan qulqulluu duwwaa irratti nama jaaladha. Qabeenya irratti gaafa hundooftan qabeenyi sun gaafa dhume wal diiguu, mana walii diiguu, jireenya ofii bittinsanii deemuu waan ta'uuf jaalala dhugaa qofa irratti hundaa'aati wal jaaladha isiniin jedha. Anillee hunduma keessanuu isinan jaaladha, naaf jiraadha. Wal jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Baay baay, turtii gaarii.